بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. قبلين إسلاما هندي كان دعوة هندا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنين جدا سلام ربي يجي سنين دوبتي واني أنا رأي رادو بچو ورباده واي أمانتنا أماني ورمو وإساجر كيسا واي إريتشا وكين سرنا waaqeffataa jedhan kana irraa waan silaa ani ijoollummaa irraa ganda waan san dalagu keessatti haala guddadhe tokko waan ta'eefi sharxiin isaa akka amma jiru kana jiramoo akkaataa ofii kamataa isaa qabaa irraa dubbachuu barbaade. Keessattuu uummanni islaamaa maaltu islaamummaa irraa isa hanqatee waan ayyaana kanaa fi haala kana jala deemuu isa geesse maal akka ta'e waan naa galuu dhabeef, keessattuu waa'een irreechaa, kabajaa ayyaana irreechaa yookiin kabajaa ayyaana guba'aa, walumaa gala ayyaanota waaqeffataa jedhanii waan amantiin islaamaa hin ayyamne, waan islaamummaa keessaa nama baasaa dalagaa waan jiraniif kana ulamaa'in bakka mara gorsaa jiranii waa'ee kanarraa waan shar'ii rabbi jettu ulamaa'ii dhiifna. Isaanuu egaa yoo dhumaannu islaama taane islaamatti ka amannu taane waan quraanaa hadiisaa alatti wanni jala deemu jiraachuun nurra hin malu. Wanni quraanaa hadiisa irraa redhate takka illee waan hin jirreef kana irraa namni islaama ofiin jedhe san gaafatee waan haraama ta'e ulamaa'ii baratan irraa gaafatanii waan halaala ta'e illee gaafatanii irraa karaa kana jala deemutu khayrii qaba. Yookaan ammoo ofiifuu baratanii barachuun waajiba, kana jala deemuun barbaachisaa ta'a. Garuu irreecha yookiin ayyaanni waaqeffataa kun yookiin sirna gadaa kun maali? Akka amma jedhan kana akkuma amma ambi haasa'u kana babbareechisanii tolchanii midhaasanii tolchanii haasa'an kana jira moo sirni kun waan biraa qabaa? Ani waan beeku waan ofii argaa guddadhe irraa ummata kana keessatti guddina irraa argaa waan guddadhe irraa irraa dubbachuu barbaade. Kunillee maali? Dura waa'ee muka jalatti odaa jala walgahiinsaati. Ummanni keenya hedduun isaa odaan bakka itti walgahii bakka itti murtiiti jedhan. Ana immoo ka arge ka beeku odaan muka muudamuu keessaallee tolfannoo jedhanii naannoo itti dhaldhee guddadhe keessatti odaan maal godhan? Odaa jalatti dhadhaa dibanii dhiiga diban kanaa muudan eeganaa kana kalachaan qabatan dhibaayyuu jedhanii dhibaasan kana kalachaan qabatan eeganaa odaa kanaatu nu dhagaye jedhan. Mee fakkeenyaaf sirna kana akka itti deemu isinii odeessaa. Dura hiyyaa'an yaa abbaa gadaattu abbaa bokkuutu baha, bokkuu qabatanii bahan. Bokkuun kun ruufaan marama. Ruufti maramuun kun alaabaa meedhaan kana maqaan duraanii ka oriijinaala ruufa jedhama. Alaabaa jechaan alaamaa ka jedhan ka afaan biraa irraa fudhatameetu alaabaa jedhamee akkanatti fooyyahee namni alaabaa jedhama malee alaabaa miti. Maqaan afaan Oromoo aslii ruufa jedhama. Bokkuun kun ruufaan marama. Bokku wanni jedhamu kun waa mul'ataa sibiila yookiin muka hin banan wayyooma jedhan. Akka waan amrii guddaa karaama guddaa qabuutti muka kana laalan dudda baatanii illee deemanii harkatti hin qabatan. Ganda san keessaa ababaan guddadhee beeka. Warra abbaa amma gosti an keessaa dhaladhe warra bokkuuti. Ganda warra abbaa bokkuu ganduma san keessaa warri keenya san bokkuu kan namuu ijaan beeku nara. Wayita dhiiga diban wayita muudan bokkuu kana wayaa jala kaa'anii irraa saaqanii akka namni agarretti wannii fi dhadhaa diban dhiiga diban achiin duubatti maali? Maaliif jennaan ijaan ilaalamu amrii guddaa qaban. Akkuma kun amma taabota warra kiristaanaa wayi namni ilaalaa ijaan wayaa tuurisanii baatanii sanii waa takka garaagarummaan qaba. Takka jedhaa
wayta odaa jalatti bahanii uchuma baasan dura uchuma baasa riganii muka baasanii muka kana walin riganiiti wanni baasanii ennu